Kaampaaniin Antex Group Industry jedhamu qaamolee dinagdee fi misooma biyyattii keessatti shoora olaanaa taphataniif badhaasa Best Influencer Work Prize jedhu geggeessuuf akka jedhu beeksise. Antex Group Industry yeroo jalqabaaf indaastirii paarkii magaalaa Adaamaa keessatti waggaa 7 dura hojii kan eegale yeroo ta'u, yeroo ammaa kana sadarkaa biyyattiitti oomishaalee ergiitiin kaampaaniiwwan bu'aa gurguddaa buusaa jiran keessaa isa tokko ta'uu danda'ee jira. Antex Group Industry oomisha laagalu kan biyya keessaa bakka buusuun dinagdee biyyaa keessatti adda durummaan hojjechaa jiras jedhame. Warshaan indaastirii uffataa Antex naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti kan argamu yeroo ta'u, gama carraa hojii uumuutiin warshichi namoota 4500 carraa hojii uumuu danda'ee jira. Oomisha warshaan Antex Textile kun oomishus uffata ispoortii dabalatee jaakkeettii, surree, kofoo, shamizii, koffiyaa akkasumas yuunifoormiiwwan garaagaraa hodhuudhaan gara biyya Ameerikaa fi Awurooppaatti ergaa jiras jedhame. Dhaabbanni kun turtii waggootaan 7 dabarsee biyya keenya keessatti hawaasicha dinagdee fi hawaasummaan utubuudhaan dhaabbata Food Aid Plus biyya keenya keessatti hundeessuun carraa alaa hir'isuun oomisha biyya keessaa babal'isuun dinagdee biyyaa guddisuu keessatti gahee isaa baachaa jira jedhame. Kaampaanichi yeroo jalqabaatiif paarkii indaastirii Adaamaa keessatti dhaabbata hojii eegale yeroo ta'u, hojjettoota isaas ogummaa garaagaraa irratti biyya Chaayinaatti erguun leenjisee ogummaa leenji'aniin ammoo deebi'anii paarkii indaastirii Adaamaa keessaa hojjechaa jiraachuu isaaniis ibseeti jira. Yeroo ammaa kanatti ammoo qaamolee dhaabbata kanaa ta'aniif akkasumas dinagdee fi misooma biyyattii keessatti shoora olaanaa taphataniif dhuunfaadhaa fi dhaabbataaf beekamtii Best Influencer Work Prize jedhuun badhaasa kennuuf akka jedhus dubbatee jira. Badhaasni kunis gosa lamaan kan adeemsifamu yeroo ta'u, inni jalqabaa badhaasa gama dinagdee fi badhaasa gama nagaatis jedhamee jira. Tokkoon badhaasa kanaa gosa 9 akka of jalaa qabus ibsanii jiru. Kaayyoon badhaasa kanaa biyyattii keessatti karaa dinagdee fi hawaasummaan namoota xiqqeeffatanii hojjetan akkasumas hawaasicha gidduutti nagaa fiduuf namoota hojjetanii fi dhaabbilee akkasii jajjabeessuuf akka ta'es dubbatanii jiru. Dabalataanis namoonni fi dhaabbileen badhaafaman hojii isaaniif akka hamilee isaan kennuuf jedhamee qarshiin miliyoona 10 akka badhaafamanis ibsamee jira. Injifataan qarshii kana argatus ulaagaa jedhame keessa darbuun dorgomaa 2 qofaa akka ta'es ibsanii jiru. Kunis immoo kan ta'u dhaabbileen lamaan irraa Antex Textile fi Food Aid Plus irraa abbootiin murtii hundaa'uun akkasumas sagalee uummataa hirmaachisuun muddee 17 bara 2017 galma gamtaa Afrikaatti bakka hooggantoonni mootummaa fi keessummoonni kabajaa argamanitti sirna ho'aatiin ni geggeeffama jedhamee jira.